مالتي مالتي شوفي استفري سلك جاي دولي ولا مالتي ايه ما يشوف بيكم ما هني ده ناتمي شنو تمي مالو ما هو نتمي baga jechu na gaunga baka ya kamti zimjete ati akana kasi gode ana sigiddu mal tu jira garagarumal kamati harka fune ka bajabdo ordofto ta kenya akam jirtu naga kisani baga ayana ya danu aga wofta kenya Jesus Kristos ni singe hejecha kunoti nyani ko paiti jira iga bagen kesani wamba yi hasuftanitu bayan kessa wan baya softanitu yomu manyata qopheessi tafayyu jecha turtani nyaanni akka ajaa'ibaatti kun qopheessuun maal dhibaa seetani bicha haadhufu malee haadhufu malee siniin jedha wanumti nama rakkisu tokko illee hin jiru lukkuullee yoomuma hojjetta fayyu ati jecha turtani lukkuushee ajaa'ibaa waa isheen fakkaattu kanan hojjedhe look na kuno diiminis jira hunda keessanuu si waameetiin jira ani ha na akkasii siniin jedha kuno waan kana formulaa maa kan itti godha malee iyyuu baay'een barbaadamu natti fakkaata garuu bakka ayyaana waan ta'eef fataa jechuu waan qabuuf fedha dhageessaniittuu miti kam garuu kaameeraa immoo garagashineetu waan jiru gaa jiraanis yoomis hin dubbiseere kunoo sa'aatii ana hojjedhu laala wanti hafe tokko hin jiru dukkuun kiyya akkanaan hojjetamtee yaa ko mana jenne fayyo abarana odurra baate mana akkasii jenne sin agarsiisaa malee barana viidiyoo mu waraabuu yuun barbaanneen ture leesh ganama yeroo middeen toshelle viidiyoo waraabne na dukkuun immoo barana waddaddeetti akka duriin se'inaa durbirrii 100 500 bitaannaa 1,000 bitannaa 500 5,600 barana garuu 2,000 olii kanaan bitamte wayne asitti akka mutaanebe isi waameera gaanduma keessanuu bagaa ayyaanaa yaadannoo du'a ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin isinlee amantaa kiristaanaa hordoftoonni YouTube kiyyaa makoota ayyaana si waameen jira daabboon tosheera kennattoonni naqamee jira anyways rakkoon hin jiru kiristaanaa fi musliimii waluma keessa jiraachaa turre sargii wal keessadha nuni maatiin keenya walakkaan musliima akka ta'an sinitti meera adaadoliin koo eessumni koo baay'een isaanii musliimotadha maa gochuu hin danda'amu kunoo harmeen kiyyayyuu gaafa sargii isaanii ta'u isheetu dhaqee kan kiristaanaa hojjeta kanaaf maal jechuu barbaadeen ijoolleen musliimota koottaa mana koo siniin jechuu barbaade Senegal temti. Baga ayyaana waggatiin singe nagaan isiniif haa ta'u bakka jirtanii ala du'a akka gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin guyyaa Faasigaatiin baga singe tinsaa'e tunuuf ta'e jechuudha guyyaa ilmi Waaqayyoo araara itti nuuf kennedha hunda keessaniin baga singe baga walumaan nu ga'e maatii keenyarra. Yaa maatiidhaan jirra har'a akkuma argitanii nyaannis qophaa'ee hunduu jira kunoo beekaan illee jira. Kam jirtu nagaa keessanii hundi keessaniyyuu baga geessanii baga yaadannoo du'a ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kan bara 2017 isin ga'e kun akkuma argaa jirtan nyaannis qophaa'ee jira wanti hundumtuu jira zanaa fataa jechaa jirra isinis fataa'edha bakka jirtanitti. Bagattiin isin ga'e jecha galateeffannee nyaachuu kana jalqabna waan hundumarraa qophaa'eera. Garuu nyaachuu keenya dura Waaqayyoon galateeffanneeti guyyaarraan nu ga'uuf nutti araaramuusaaf galateeffanneeti nyaata jalqabna. Yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u nyaata dhiyaate kana eebbisii qulqulleessii nuu kenni maqaa tokkicha ilma kee Yesuus Kiristoosiin ameen. Haa nyaannu bakka jirtanitti sin gugurshaa nyaannaa haa nyaannu
jalqabaan wajjin ijoolleen biyya garaa garaa jirtan egaa warri haadha abbaa keessan bira jirtan illee noo maata rakkoon hin jiru. Warri beelaa eeguu biyyaa qabdan haa nyaannu nyaata biyya kanas nyaata aadaa kanas ilaalama. Jajjabaadha. Maaltu maal ta'e? Dhugaadha. Rakkoo wayitu wanti rakkoo wayitu uumame jedhanii bakka nan dhufa bakka nan Jermaani beeka maal ta'e? Maal taate? Ishifiri sirkicha yi dawwale bila maaliti? Rakkootu uumame. Beeka maalni maal naasista? Deemuun dirqamadha. Maaltu? Saluba. Hin qalle eenyu dawwale? Eenyu dawwale? Ay maatii matu bulbule. Maaltu maal ta'e? Ay deemuun koo dirqamadha. Ishiin nyaadhumaan nama du'e? Lakki nama miti lakki. Maalni re? Wanta dafee qaqqabuun qabu. Rabas maam beeka. Maaltu? Wanti ni oomne dha? Ay ni mama garuu sinis rakkoo. Midhaan akkas dhiyaate moo? Maaliin godha ree? Haala ta'a maal ta'a? Dafii na qaqqabechaa jira beeku. Yoo rakkasin? Maal ta'e eenyudha? Maatiidha. Maatiin eenyu nama Beeka maalni kan siisii akkasii fiiskee aannan qaqqabu wanti isaan nu qaqqabu. Wajjin deemna? Ma eenyudha jechi? Yesuus. biyya balleessi qabu. Eenyudha? Maalni? Ay nan dhaganya. Meeshaan inni dhufa. Wanta taa'amaa inni maa jechuudha? Maa jechuudha? Beeka maalidha? Naatti himi nutti himi maalumaaf nutti himi. Mucaafatee kutaanafa. Baga jechuun dhagahuun qaba kan akkamtii isin jettee ati akkan akkasii godhe anaaf si gidduu maaltu jira garaagarummaan kan maatii. Ay dhimma maatii. Ara kota taa'amaa jechuudha. Midhaan nyaannee deemnu yoo deemtee hamda keenya. Waan deemu taanaan nyaadhu waan namni hin duune taanaan nyaadhu nyaatamee kaa'amee qaqqabama bakka. Maal taatan? Yoo deemee dhufe wayyu. Yoo deemee dhufeen wayyu cuma jechuudha. Kootu ishee nutti bitaa itiitiin. Ammas bilbilaa yoo maaliin godha? Bakka shukootu nutti ishu waan sabaruu qabna maalumaaf kootu. Kootu waan sabaruu qabna. Maalumaaf barree kaane maalni namni maaltu maal ta'e? Yoo deemee wayya garuu. Wayyaan maa inni? Ambistanii na nafa bakka. Kalladhu maa inni? Kalladhaa beekan kolfitaa. Hin kolfitaa. Kalladhu. Bennaa ta'e yoo. Bukan kalladhu. Maali kolfitaa iyyuu? Main? Main? Rebeeka ayyaanaan akkasuma goota midhaan keenya qorre. Bakka nyaannee deemna bakka sana. Bukan main ni? Kalladhu. Beeka na deebisiste baranaa. Ani yoo nan dafke malee. Singichaa miti. Ani yoo nan dafke. Ishi nyaadhu waan sabootuma nutti himtanii nyaannee kaanii dhaga'uu nu wayyu maalumaaf. Jaba nyaannu. Ishaadha. Indee. Main ni? Nyata shi midhaan nyaanne. Irratti makakkartu. Main fakkiin? Hojii beekan na kolfisiisaa jira. Akkam? Nyaatichi qabbanaa. Bakka deedda nyaachuu qabna. Maana apa maal? Maal ta'e? Maani baga keessan jetteetta nafoo ishee. Baga keessan ni jette uummata kanaan. Jetteetta. Ay jira. Jira naateetta garuu. Baay'ee naatee moo? Ana garuu lapheen kun na dhaataadha xaq jedhee. Garuu beekaan hin kolfaa jiraan hin beeku. Baay'ee naatee jira. Nyaatanii?
waan hin taane gootu. Namni koo qalbii bituutu irra jira waan fedhe yoo ta'e qalbii tasgabbaa'uun nu barbaachisaadha. Maal qooddaa? Nyaantu qalbii abi beekatu. Kakunu kennatti hunda sanga dijiskiti badde. Wayne abbaate namaniyyam jira. Beekaas biraan asirratti hojjete. Gawa kainat sila shower dikachartu mari'an. Siqqoon mareekaa? Hojii isaanii miti. Beekan kana beeku si jaman maatii beekan hojii kaameeraa ani garuu jiraarratti waan akkasii hojjechuu qabna silkii baasiti. Amma silkii isaa baakoo dukkanadha hin ifne naanni akka jedhu gurra isaa irratti garuu libbiin jenne malee. Miti hangana baalaalte sobaa ittan see. Asinis natti argamu natti argamu eeshi. Jiraan maal beekta kaameera saayilentii godhinaan jedhamu. Kamera rakas. Kamera balleessi esilaanuu kamera barbaadne jira irratti hojjete. Akkam garuu jira dhugaa sitti fakkaateera wanti. Garuu riiliidha nutuma mari'adhee kennannee marii taasisee kenne. Waan sirriin goone garuu. Sirrii miti. Dhugaa. Silaa somni eenyu sirriidha dhe. Maalirratti xaafameera somni sirriidha kan jedhu sirrii miti. Sobuun. Yeroo isaa miti kan. Ay garuu yeroo akkasii osoo namni tokko hin beekin biraan nama godhama loonii. Kanaan mati yaaddu waa'ee ayyaana haasa'uu barbaadde waa'ee maalii haasa'uu barbaadde garuu hillim goone dhabama siqee goone garuu beekna mooti. Nyaatanii ta'u. Hordoftoota keenya yaa waa'ee ayyaanaa miira keenya deeffannee yeroo buna fa'aa daabboo fa'aa murruu haasa'uun keenya dhoolu garuu jira sooree hawwachuu hin danda'amu. Yaggaatti maal? Miti kufuunu jira naani waan biraa keessa garuu. Wati kan sini gore. Na akkamitti wanaa beekaa sirriitti nu laala. Har'a taphatan lama jammaraa gize. Har'a yeroo jalqabaaf. Bakka itoo ani faana deemee ta'e sirriitti si naasisuudhaaf balbalannaa beekaa hin bane immoo faana baleera ta'e xumuu ta'a ture si. Mata nyaata. Azaniidha. Nyaata deddeebiin. Argitan akkatti xibsii fi lukkuu killee maal wal keessa nyaachaa jechuudha. Bakka walitti deebina bakka ofiisa kan danda'e kan ayyaana yeroo buna dhumu wayyuu beeka akkatti miira keenya sirreeffanne. Kun miirri isaa firaankii ta'e ayyaana. Hayyoo firaankii hojjetta ayyaana jechuun keessa waan hin oolle.